kenni tajaajilaa nuti kenninu hundumti isaayyuu maanuwaalii ture. Furmaata furuu danda'edhameeti furtuu jedhamee moggaafamee jira jechuudha. Baay'ee availabiliidha. Itti fayyadamni isaas baay'ee kan nama rakkisu miti. Furtuun rakkoo furee jira. Tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuudhaaf kan nama gargaaru. Eenyu bira akka hojiin tokko akka laagii ta'e already dikteetii ta'a. Haala salphaa ta'eetiin faayiloota dhaabbata barbaaddu argachuu dandeessa jechuudha. Waldaalee maaxaa ijaarsa irratti gurmaa'an sirriitti sakatta'ee adda baaseera jechuudha. Waldaa qulqulluu hojii hojjechuu danda'u humna qabu argachuu dandeenya. Dhaabbilee mootummaa keessatti kennisa tajaajilaa ariifataa fi haqa qabeessa taasisuun itti quufinsaa fi amantaa tajaajilamtoota guddisuun xiyyeeffannoo mootummaati. Abbaan taayitaa Konistirakshinii Oromiyaa tajaajila ammayyaa'aan kenna tajaajilaa si'eessuun lammiilee fayyadamaa taasisuun rakkoolee bu'uuraa tajaajila kenninsa eeyyamaa fi to'annoo konistirakshinii mudachaa turan hiikuuf sirna dijitaalaa haaraa furtuu jedhamu hojiirra oolchuun hojjechaa jira. Kanaan dura rakkoo hedduu qaba ture. Kenni tajaajilaa keenyaa jechuudha. Kenni tajaajilaa nuti kenninu hundumti isaayyuu maanuwaalii ture jechuudha. Malli yeroo maanuwaaliitiin hojjetamaa turetti hojiin hin qindaa'u. Hojiin bakka wayii yookiin ogeessa wayii bira gahee turmaan isaa hin jiraatu. Malli maanuwaalii sun baay'ee rakkisaadha. Faayiloonni mana galmeetti kuufamanii taa'u. Ogeessa wayii bira hin taa'a. Yeroo barbaade sana keessatti faayila sana argattee ogeessa biraallee argattee gidduutti illee sana yeroo itti badu jira jechuudha. Piroojeektiin dookumentii baay'ata. Dookumentiin tokko kaffaltii haa ta'uu, diizaayinii haa ta'uu, peejii 500, peejii 600 baatameet walii gadi deemama. Tokkoffaa qulqullina mana hojii wajjiniin illee yoo wal qabsiistee ilaalte mana hojii hin fakkaatu jechuudha. Kanaaf siistama kana develop goone siistamni kun waggaa 2 ta'eera erga jalqabameeti jechuudha. Jalqabamuu qofa osoo hin ta'in kenna tajaajilaa kenninu ittiin eegallee jirra jechuudha siistama kanaan. Furtuun sirna dijitaalaa tajaajila haqa qabeessa iftoomina qabu saffisaa fi tajaajila sirrii ta'e dhiyeessuudha. Siistamni furtuu egaa akkuma maqaa isaa rakkoowwan kenna tajaajilaatiin wal qabatanii akka manneen hojii adda addaa keessatti mul'atu sana dhimmoota qulqullinaan baay'inaa fi yerootiin tajaajila kennuu irratti hanqina ture sana furmaata furuu danda'edhameeti furtuu jedhamee moggaafamee jira jechuudha. Siistamni kun baay'ee availabiliidha. Sarvarii mataa keenyaa akka abbaa taayitaa konistiraakshiniitti saayinsii fi teekinooloojii waliin ta'uudhaan sarvariitu qophaa'eeti kan inni jiru jechuudha. Eeyyama kennu hanga sadarkaa caasaa keenya sadarkaa magaalaa fi sadarkaa godinaatti gadi bu'amee hojiirra ooleera jechuudha. Bakka kamiyyuu teessee intarneetiin jira taanaan bakka intarneetiin jiru dookumentii kee soofti koppii gashuudha kanatti dandeessu jechuudha. Abbaan dhimmaas bifuma kanaan mana isaa taa'ee iskaan godhee mana galmeetti erga manni galmee siistamuma sanaanii abbaa dhimmaa sanaaf gara ogeessaatti dabarsee bifuma sanaan xumuramee ofiisaa piriint godhee fudhachuu danda'a jechuudha. Mana isaa taa'ee laayisensii keessumaati mana isaa taa'ee piriint godhee fudhachuu danda'a. Hojii nuti asitti hojjennu arkaayif manaajimentii jedhama. Arkaayif manaajimentii jechuun kun hojii mana galmee ammayyeessuu jechuudha. Maamilli yookaan kileentonni yeroo jalqaba dhufanii gara keenya dhufu dookumentoota isaan fidanii jechuudha. Dookumentii fidanii gara keenya yeroo dhufanii nuti asiitii direct fuunee piroojeektii neemiinsaa galuusaa cheeggoonni booda gara siistamaatti gashinaa jechuudha. Inni iskaanariin jira. Iskaanariin kun maashinii isa guddaadha jechuudha. Dookumentii amma 500 takkaatti gashinee itu maamilli keenya takka sakandii muraasa keessatti iskaanni goona. Dookumentii amma 500tti takkaatti gashee daqiiqaa keessatti kan xumuruu danda'udha jechuudha maashiniin kun. Erga kana goonee booda kana gara onlaayiniitti erginaa jechuudha. Itti fayyadamni isaas baay'ee kan nama rakkisu miti. Qaamni kamiyyuu karaa salphaa ta'een akka hubatuuf
Siistamichi yuuzar maanuwaalii gaayidii illee kan qabudha. Hojiiwwan kanaan dura sadarkaa hard copy'dhaan yookaan maanuwaalii hojjetaman santu integrated ta'ee karaa systemized ta'een siistama kanatti pilaatfoormii kanaan qophaa'e malee wanti addatti istaandaardii addaa yookaan immoo hojiiwwan addaa qofaatti qabu hin jiru. Amma garuu siistemaatiin waan abbumamuuf akkaataa mana galmeetii kallattiidhaan gara daayirekteraatti hin dhufa. Sanaan booda gara dursaan garees gara ogeessaatti dabarsaa jechuudha. Hojimaata duraan ture gara dijitaalaatti jijjiiruun dadhabbii kan xiqqeessuudhaaf. Damee gurguddaa lamatu jira. Damee inni tokkoffaan kan eeyyama ittiin kenninu jechuudha. Kanaan dura eeyyama abbaan dhimmaa waraqaa garaagaraa fidee dhufeeti kan inni eeyyama isaa fudhatu deddeebiin garaagaraas achi keessatti hin jira jechuudha. Kana hambisuudhaaf siistemni kun hojii bal'aatu ittiin hojjetamee jechuudha. Yennaa maanuwaalii hojjettu tuttuqaan garaagaraa hin jiraata, nama wajjiniin walitti dhuftaa, harkifannaan garaagaraa hin jiraata, waraqaa baay'eetu baay'ata waan ta'eef kenni tajaajilaa karaa ammayyaa ta'een osoo hin ta'in kan kennamaa ture jechuudha. Kanaaf kenni tajaajilaa kana ammayyeessuutu nurra jiraata kan jedhuun akka mana hojii kanaatti siistama kana deeveloop goone. Kontiraaktara ogeessa gorsaa faayilii argachuun baay'ee rakkisaa ture. So isa san haala dijitaal ta'eetiin ragaan dhaabbilee iskaan ta'eeti soft copy isaatu siistamicha keessa gala. Karaa salphaa ta'een piroojektota diilee godhanillee yookaan harkifannaa keessa jiranillee gama notifikashiniitiin waan agarsiisuuf aksas gochuun, hordofuun, to'achuun tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuudhaaf kan nama gargaaru ta'uusaa agarsiisa. Faayila mana galmee irraa bara baraan barbaadamu suni hafee too'ee already onlaayinii ragaasaa qabda waan ta'eef gaafa barbaaddu maqaa isaatiin yookiin immoo koodiin kennamuuf registration numberiin kennamutu jira. Lakkoofsa galmee sanaatiin galtee haala salphaa ta'eetiin faayiloota dhaabbata barbaaddu argachuu dandeessa jechuudha. Eenyu bira akka hojiin tokko akka laagii ta'e already dikteetii ta'a jechuudha. Siistemni kun hin agarsiisa. Isaa booda bifa sanaatiin tajaajilli namni tokko yookiin immoo kastamarii tokko wanta duubatti deebi'uuf hin qabu jechuudha. Taxayyaaqinnitii yookiin immoo itti gaafatamummaa qaba waan ta'eef bifa sanaatiin erga hojjetamee booda xalayaansaas duubatti deebi'eeti fuushii ta'aa fi kastamarii bira onlaayinii ergama jechuudha. Kanaan dura ragaa qaamolee garagaraa irraa gaafatamna. Qaamni garagaraa ebaluun kun jira moo hin jiru, laayisansii qaba moo hin qabu kan jiru xalayaadhaan qaamni garagaraa nu gaafata. Dabalataan kontiraaktara sadarkaa shanaffaa meeqa qabdan, sadarkaa tokkoffaa meeqa qabdu jedhamee gaafa gaafatamu maanuwaalii sarchi ta'a. Quxirii sirrii ta'e ragaa sirrii ta'e ergaan turre. Ammaaf garuu awutomaatikaalii kam kontiraaktara ogeessas kamiyyuu ragaa kamiyyuu awutomaatikaalii siistama kanarraa baafatteeti ilaaluu dandeessa. Sakandiidhaan daqiiqaa otoo hin guutiin sakandii muraasatiin ragaa ati gaafattu godina kaasee magaalota dabalatee ragaa akka naannootti jiru hundasaa siistamichi kun baasee si kennuu danda'a. Ragaalee akka eeyyama daldalaa, barnootaa fi kanneen biroo foorjidii ta'an adda baasuudhaan soba dhugaan bakka buusee sirna walqixxummaa fi amantaa uumedha. Gurmii wajjiniin wal qabatee waldaaleen gurmaa'anii piroofeeshinaalii ittiin baratanii gurmaa'anii hojii hojjetaati beekamaadha kan isaan jiranii. Haa ta'uuti garuu godina tokko gara godina tokkootti deemuudhaan ragaa foorjidii fayyadamuudhaan godina hedduu keessatti waldaa 2-3 dhaqanii gurmaa'uudhaan hojii kana kan isaan ittiin hojjechaa turan waldaa dokumentii ragaa qulqulluu hin qabnee fi bakka 2-3tti qabu malee ragaa qulqulluu kan qabu waldaalee baay'een hojiin argatan. Siistemni kun siistema hojimaata badaa hojii kana keessa ture fooyyessuu keessatti gahee guddaa kan qabudha. Erga siistema kana jalqabneeti waldaa hedduu waldaa 1,000 ol jechuun hin danda'ama. Waldaa 2-3 bakka garaagaraatti gurmaa'an nu baaseera siistemni kun. Rakkoowwan kanaan dura gurmaa'insa waldaalee maaxaa ijaarsa irratti gurmaa'an sirriitti sakatta'ee adda baaseera jechuudha. Kanaaf waldaa qulqulluu hojii hojjechuu danda'u humna qabu argachuu dandeenya. Bu'aa guddaan isaa jechuudha. Furtuun
baay'ee rakkoo adda addaa furee jira, hiikeetu jira. Kanaaf ammallee hojii keessa jirra, sakatta'aa jirra, sirriitti qulqulleessaa jirra jechuudha. Furtuun siyoomina tajaajila mirkaneessuudhaan amantaa guddisuun qabeenyaa fi yeroo tajaajilamtootaas qusateera. Industiriin konistiraashinii saaxilamaadha. Hanna irratti maal irratti saaxilamaadha. Kanaaf saaxilamummaa isaa kanallee teeknooloojii fayyadamuudhaan, siistama fayyadamuudhaan sirreessaa deemuun hin danda'ama. Kanaaf abbaan dhimmaa yeroo deddeebi'u yerootti harki ilaalamu jira, sanallee nambisa jechuudha. Namni manuma isaa taa'ee waan irraa barbaadamu asiitii argatee ulaagaasaa achuma taa'ee dubbisee guuttatee dhufa waan ta'eef wanti isa deddeebisu hin jiru. Kenna tajaajilaa keessatti tokko saffisaan istaandardiitiin yerootiin yoo laallu yeroo barbaadame keessatti abbaan dhimmaa sa'aatii barbaadetti tajaajila kan argatee akka inni galuuf baay'ee tajaajileera. Tajaajila kana nu saffisiiseera jechuudha. Abbaan dhimmaa dhimma itti deddeebi'uuf hin qabu. Siistamni kun develop ta'ee jechuudha. Maaliif siistamni kun already yerootti inni fidate hin galmeessa, sa'aatii inni itti xumurame illee hin galmeessa jechuudha. Pilaatfoormii kana keessatti hojiiwwan haga ammaa hojjetaman, hojiiwwan haaraas ta'ee maaltu hojjetame, maaltu hin hojjetamne kan jedhu akkuma salphaatti qaamni kamiyyuu siistama kanarraa hubachuullee danda'a. Hooggansaa fi qaamolee piroojeektii hordofan dabalateetoo salphaatti piroojeektoota hojii keessa jira. Piroojeektoota immoo dhaabbatanis ta'e piroojeektoonni galmaan sadarkaa isaan irra jiran fiizikaalii, faayinaanshiaalii karaa salphaa ta'een pilaatfoormii kanarraa ragaa isaanii karaa guutuudhaan argachuun kan danda'amu ta'uu isaati. Rakkoolee industirii konistiraashinii keessatti mul'achaa turan sirna ammayyaa kanaan furamuun bu'aa naannoos ta'e biyyaa damee kanaan argamu kan mirkaneessudha. Daran kanaa ol fooyyessuuf guddisuuf kan barbaachisu tokkoffaa akka mana hojiitti involvementiin yookiin gama ogeessaatiin jiru sun daran dabaluu qaba jechuudha. Ogeessi hundumtuu siistama kan hojiirra oolchuuf tumsarraa eegamu godhachuu qaba. Lammata abbootii piroojeektiitiin wal qabate jechuudha. Egaa dhimmi kun siistama mana kanaan qofa hojjetamu osoo hin ta'in abbootiin piroojeektii illee gaaffii dhiyeeffatanii maamilli dhuunfaallee siistama kanaan gaaffii isaa dhiyeeffate keessummaa waan ta'eef qaamoleen siistama kanaan yookiin tajaajila mana hojii kana barbaadan hundumtuu deeggarsa siistama kana hojiirra oolmaatti taasisuu qabu.